Haasakiyya ka'umsa gaafa duriitirraa yoo ka quba qabaatan taate hordoftoonni kiyya ka quba qabuu fi kan quba hin qabnellee jarri jidduma kana keessatti wal dhaban Abubakariif Sa'aadan mana kiyyaa bayii hin bahuu mana kiyyaa bayiin kaatee jechuudha ka'umsa dubbii kana. Ilmaan isii yataamaa godhuuf Abubakariin yoo isii hiitte malee jechi sirrii miti waan jedhu ilaa har'aatti bakka kana geenne hin beektan hordoftoota kiyya. Odoo nuti akka hiriyyaatti si eeggachuu jirru hiriyyaan killeedha jennee odoo akka gaariitti ofirraa si eeguu jirru gabbaatee ololan taa'e nurratti of eegate. Saayidii shugutii baafattee natti dhufee hin bitatee fi hin bitannee hin beekuu jette obboleessa kiyya. Shugutii baafadde sitti dhufe kana ol wanni si hafe jiru barate amma dhuftee mana kiyyatti foolii sanatti fiddee Sa'aadaa wajjin ilmaan kiyyaan addaan na baaftee odoo dhukkoo biraatirrallee bo'ee dhukkoo biraarra na buuftee isa sanuu obsee rabbiif jecha bira taree. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha jirtu jirra galanni rabbi haa ga'u. Alhamdulillahi rabbil alamin walitti dachaanee isinillee baga nagaa naa taatanii anillee baga nagaa walitti deebinee isiniin jedha hedduu onirraa isin jaaladha bakkuma jirtanitti nagaa keessanaaf jiraadha. Kanatti aansuudhaanii maal qabatee dhufe har'a Saidii jechuu keessanii nafuu har'aa wanni qabadhee dhufe walumaan arginu jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin karabbiin nagaa walitti nu deebisee ammallee irra deebi'ee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isin galatoonfachuu barbaada. Rakkinnaa fi bal'ina keessatti nu bira dhaabbattanii nu quba qabaatanii cinqaa nuti cinqamnullee bakkuma teessanii bakkuma jirtanii nu wajjin cinqamtanii nu wajjin dabarsaa jirtanii hedduu naaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada hordoftoonni kiyya. Shabalee Orootuu Muhammad abbaa Shabalee Orootuu Muhammad obboleessa kiyya yeroo mara viidiyoo warridatti waraabanii miidiyaa kanarratti ol bahanii wal qeequu fi wal arrabsuun faayidaa takka hin qabdu. Dhiifama gaa sagaleen ilaarraatti nani kanne miidiyaa kanarratti ol baanee Muhammad abbaa Shabalee Orootuu yeruma mara wal ceequun wal wannaa godhuun hin barbaachisu. Obboleessa kiyya Muhammad obboleessa kiyya gattaa'ii dhaabbadhu waan ati oofaa jirtu kun waan sirrii miti waan ati dalagaa jirtu sirrii miti. Akka nama ofiif sirrii dalagaa jiru akka nama ofiif sirrii jiru sirrii jirtan nuun jetta. Muhammad dhaabadhu nuti sirrii yoo jiraachuu baanne hordoftoonni keenya nutti murteessan. Ani mataa kiyyaan Sa'id yoo sirrii hin jiraanne hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya koomantii naa barreessaa sirrii hin jirtu bakka kanaatti naan jedha bakka isin sirrii hin jirtu jettan ani hin sirreeffadha. Isin maatii kiyya anis maatii keessanii bakka akkanaatti sirrii hin jirtu yoo naan jettan ani ni sirreeffadha. Haasaa kiyya ka'umsa gaafa duriitirraa yoo ka quba qabaatan taate hordoftoonni kiyya ka quba qabuu fi kan quba hin qabnellee wanni bakka kana keessatti anaa fi Shabalee Oroo walitti fide wanni takka hin jirtu. Wanni anaa fi Sa'aadaa haadha ilmaanii sanillee walitti fide wanni takka hin jirtu. Wanni anaa fi Masaanuu Sa'aadaa tabiyya galtee ta'as jirtu warqii shoo walitti fidellee wanni takka hin jirtu. Wanni walitti nu fide waa wayii malee. Sa'aadaa warqii shoo tajaniin ta'amma as jirtu haati warraa Abubakar tun gaafa durii olma kaatee ofii isiiti jaarsa Sa'aadaa biyya galte haadha ilmaanii sanitti heerumuu namni hin beekne jiru anaa fi hordoftoonni kiyyallee akka gaariitti beektan. Waan san keessatti adeemsa keessatti Abubakarii fi eega Sa'aadaan haati ilmaanii sun kaatee jara lachiifuu dhiifama gootee gara biyyaa galte. Adeemsa jiruu keessatti Sa'aadaan amma as jirtu tunii fi Abubakariyyaan kiyya wal dhabanii walii galuu dadhaban. Sanirratti Sa'aadaan tun ta'arra as jirtu akkasitti har'a xireeffattee akka waan ani isirratti waan badaa dalagee haasaa jirtu tunii. Ofiitii natti bilbiltee kootu naan jettee na waamtee dhimma sannaan ga'ullee hordoftoonni kiyya dhibbatti beektan. Ani bawaan san keessatti oduma akka seeratti akkuma haqaatti rabbiin kanatti beeku ani laaluuf deemu jarri jidduma kana keessatti wal dhaban Abubakariif Sa'aadan mana kiyyaa bayii hin bahuu mana kiyyaa bayiin kaatee jechuudha ka'umsa dubbii kana. Dubbiin kun isinii haraami waan keessa deebi'eeftu jira. Kaatee jennaan Abubakariin akkuma isiin naan jette dhaqee gaafadhee maaf akkana dalaydoo obboleessa kiyya jedheeni akka gaariitti keessa deemuun barbaadu isin nu beektanii wayiif kaase malee. Jennaan Abubakarrii akkasitti namuma jaartii tiyya bira galuun dhogguu sima argee akkamitti akkana naan jette jennaan akka keessa deebi'ee qaanfadhee eegasii odoo oollee hin bulle dubbiin ammaannan Abubakar wanni ani sii tana wajjin jiraachuu nan dandeessifneef Sa'aadaa haadha ilmaanii san tabiyya galte san yoo hiitte malee waliin jiraachuu hin dandeenyu naan jette. Sanii fi ani sii wajji jiraachuu hin danda'u inni jennaan anillee hin rifadhe. Anillee akka malee rifadhee
isiitana dhaqee maaf akkana jetta sa'aadaa waan akkana hin barbaachisaa jennaan ammallee taanaan amma saanuu ni jibba mazaanuu argaa isii hin danda'u gaafa durillee yoo isiin biyya galte isiin biyya galuuf deemti isiin hiikaas anaafati wajjin jiraata naan jedhe yoo isii hin hiine wajjin jiraachuu hin danda'u naan jette akkamitti isii tana hiikimmaan ofiifuu kaleessa situ itti dhufee jaarsa isiititti heerume isiin adaba sii gootee kabaja sii gootee sittuu dhiiftee kaatee biyya galte maal haa ta'uuf yaannummaan akkanaa kun sammuu kee keessan si bahee sa'aadaa akkamitti hiikamti ka jedhu wal dura dhaabban odumaa nuti kanaan jirru sa'aadaa waan ati jettu kun sirrii miti haati ilmaanii hiikamuun hin malle ilmaan isii yataamaa hin godhini duraanillee sittuu yudaangaa itti darbee dhufee mana isii seenii abbaa warraa isiitti heerume har'a ilmaan isiittiin addaan baasuuf ilmaan isii yataamaa godhuuf Abubakariin yoo isii hiitte malee jechi sirrii miti waan jedhu ilaa har'aatti bakka kana geenne hin beektan hordoftoota kee Shabalee Orootuuf jidduma kana keessa deemee dhufee akka manguddootti anillee hin waamanne Abubakarillee hin waamanne meebii Sa'aadan ni waamachuu mala Sa'aadan immoo dhibbaan dhibbatti akkuma agarratti waamatte itti bilbiltee Sayid akkana na godhe akkana jettee himatte na bilbilee Sa'aadan akkana naan jettee Sayid akkamitti akkana maaf akkana gootee dhufeetiin dubbii tana isin ilaalaa maal naan jennaan silaawwan ilaaltu hin jirtu ani badiinan Sa'aadatti dalagee hin jiru isituu inumaa badii dalagutti jira badii tanarraa gorsi irraa dhaabi anaaf isiin immoo wanni wal nu dhabsiisan jiru hin fixannaa gaafa isiin Sa'aadan haati ilmaanii sun haa hiikamtuu waan jettu kanarraa deebite jedheen lakkii isin ilaala jedhee walitti nu fidee akkuma san dhaynee mana isiitti koottu naan jedhee odoo handidhu mana isiitti dhaqee jennaan akkasitti akka isin agartan sanitti na arrabsitee saree gootee na baaftee achiin booda maamma gabbahee nu jala taa'e abbaan Shabalee Orootuu kun ofuma ofiitii deemee nu barbaade yoo akka hiriyyaatti anaaf Maammad abbaan Shabalee Orootuu walitti hiriyyaadha walitti hiriyyaa nama wajjin nyaate nama wajjin dhuge nama waameeqa keessa wajjin tare nama ammallee gaafa dhugaan namaa jallattu dhugaa namaa dhaabbannee falmaa turre wallahi billahi dhugaadha gaafa san Maammad dhugaa namaa falmaa turre har'a mootuyyuu yoo Sa'aadan haati ilmaanii hiikamuu qabdu Sa'aadaatillee akkuma beeytee Abubakar jaartii qabaachuu beeytee itti seente jaartii qofaam ilmaa qabaachuu beeytee itti seente akkanumatti jaalalaan wajjin jiraadhaa wal kabajaa jennaan lakki jechi sunu sirrii miti kajettuu huduudha cabsitee natti dhufte Maammad kaayyoon kee Sa'aadan asii tuntuqamuu qabdu tabiyyaa sun hiikamuu qabdi waan jettu wayina fakkaata baabaa kiyya ilaa har'aatti waan kanarraa gabbaatee hin dubbanne eeguma nu afuu dhaabbattee nu mormuudha lammata immoo dheengadda odoo ammana kiyya keessa jiru anaafatti hiriyyaadha dhugaadhaa dhiirti dhiirratti waa hin dalaydu dubartiin tun Sa'aadan meebii natti aarte gaafa isiin si bilbiltee foolisa natti fiddee mana hidhaa nageessuuf deemtu fiigtee duuka dhuftee gammachuudhaan qaama gammachuutiin kaameraa waraabaa fi bira deemtee mootummaa biraa yuunat tartee obboleessa kiyya ol ka'ii maal asii goota dubbii ofitti hin baasinii maal naan jette ani kana keessatti badii qabaadde taanan hordoftoonni kiyya nama murteessinaan badii kiyya ni furan si immoo badii kiyya jedhee sirtti hin furan har'aas deebittee akka nama ofii gaarii dalaguu Sayidii kana kaleessa waan gaarii hojii dalagaa turre har'a mootuyyuu waan inni dalagaa jiru sirrii miti yoo naan jette mee wanni an dalagaa jiru Sa'aadaa bira dhaabbadhee haati ilmaanii hin hiikamini atillee Sa'aadaa taasirtu tunillee waan akkana dhiisi akkuma duritti waliin jiraadha gurbaan kun isin lachuu hin ga'a jechuun kiyya badii taanan waa badii garuu mootuyyuu ati ol makaatee gaaf durillee odoo nutiin kun dha'uu ijaan hin argin Sa'aadaa namni halkan sa'a jaatti itti seenee dhahe Sayidii fi Abubakarii jettee maqaan olooyti odoo nuti akka hiriyyaatti si eeggachuu jirru hiriyyaan killeedha jennee odoo akka gaariitti ofirraa si eegu jirru gabbaatee ololan taa'e nurratti ofu eegama lakkii maamma waan akkana walirratti dhoofnu nurraa dhaabadhu jennee gabbaanee sitti himne kabajaadhaan gurrattuu nu fudhachuu didde har'a mootuyyuu gabbaatee nuti gaadheen gadda wanni kaleessa ani guyyaa hidhaarraa gadi bahe halkan tokko bulee keessummaa natti yaatu na bira jirtu saniif kabajaa saniif mana kana taa'e malee silaa guyyaa hidhaa bahe san achi dhufee maaf akkana narra dareda maamma si godhe wanni ani si godhe akka dhuunfatti ni jira jedhee si gaafachuu barbaade garuu wanni akka dhufee si gaafanne na godhe nama achi hoggaa mana hidhaa san guyyaa san namni hanga mana hidhaa san keessatti ture nama ala aduu keessa qabbana keessa dhaabbatee dararamaa ture hiriyoonni kiyya ka dhiiratiif ka dhalaa asumaan galatoonfachuu barbaada nama na bira jiru santuu akka dhufee si gaafanne na godhe eega namni keessummaa narraa qallalte ol kaanee Abubakar odoon utas jirru abdiin ati amma mootuyyuu jara jara naalloluu dhufe abdilleen isaa wajjin naalloluu dhufe tuma isaanitti ati jettee maqaa balleessitu viidiyoo baga baatee maal tochisirra ga'ee maal jedhee narraa waraabe wayii nuti amma anaa fi Abubakarii qadaa waliin nyaanne gaafsan anaaf Abubakar mana kiyya qadaa nyaanne
deemnee mucaa kana seeran gaafachuu qabna jennaan ofitti nu dhiyeessuu didde. Akka baacaa wayitti jette akkana dalaaltee baga baate naan jette. Eenyu kana hiisise baga baate jettee baga baate naan jette Maamad. Fakkeessuu barbaadaa jechuudha. Anammallee taanan dubbiin kee kun daangaa darbee jira. Saayidii shuguxii baafattee natti dhufee hin bitatee fi hin bitannee hin beeku jette. Obboleessa kiyya. Shuguxii baafadhee sitti dhufe kana ol wanni si hafe jiru barate amma yoo haalli si mijate akkuma deengadda isiin naqabsiisuu dhufte duuba deemtee viidiyoo waraabtu san haalli namni ittiin ajjeesuu deemu wayii yoo ka jiraatu taate haala mijeessitaa malee namni kun kaleessa hiriyaa kenna wajjin nyaannee jettee akkanarraan dhoggine abdiin qabaa jechuudha. Saayii shuguxii fudhatee natti dhufe yoo hin bitatee fi hin kireesseen beektu lakki hin kireessine baabaa filateeyyuma argi. Garuu immoo anamma si jala qaanfadhee ofii kiyyallee qaanfadhe kalee hiriyaa waliin jennaa har'a sibiila wal doorsisuu waan hin barbaachifne. Wallaahi laziim akka ati yoo san godhattee gadi jettee utaaltee odoo nutti kabajaasitti haasa'u jiru hadhiida fudhatte matarratti si dhukaasee mataa si facaasa sila. Garuu immoo argaan hambaa dhagaan hambaa maan nuun jedha ijoolleen akkanatti akkana dhalarratti wal fixxe nuun jedha malee rakkoo tana gadi bu'ee namni irraatti nu banne jechuudha. Saniif ofirraa si qabee oduu harki kiyya lakkiitii itti galchii afaan isaa keessa dha'ee oduu naan jettu si biraa deeme kabajaa sii godhe namni ati mootu yoo jiga yaafatanii natti dhufan guruppii tana magaalaa kana keessatti guruppii baay'ee qaban. Guruppii baay'ee qaban guruppii shiraati mi guruppii namaan tufsiisnu miti ka wajjin jireenyaa ka akka hiriyyummaatti malee. Akka ati kijibdee nama dila yaafatanii dhufanii kaameraan hin mul'ifne malee jettu nama tokko yaafannee dhufne anuma fa'aa Abubakarii dhufe. Waan kanaaf deemna jennaan meebii wal dhabdan jedhee abdiin nu jala ka'ee abdiin ati maqaa balleessitu si loluuf hin dhufne. Yoo sanillee yoo dhugaa rabbii taate mucaan taa'eetuma laaluu jira eega ati gajjettee adiida fudhatte addaan nu qabe. Tamaam kanaaf obboleessa kiyya oololan taanillee Abubakar irratti illee hin oofin. Saayid duraan badii akkana kana hin qabu namni badii kana dalaysiisaa jiru Abubakarii jette Abubakar badii wayituu dalagaa hin jiru barsitu jaartii isaa haadha warraa isaa tanikaa qabdu fedhu hajibbuu baatu jala deemee achi geessee as geessee akkana geessee viidiyoo wajjin waraabutti jira. Maasi godhe Abubakar simatu huduudha itti cabse. Ammallee hordottootaa fi kabajamtoota kiyya namicha kana mee hin arrabsina Mahammad Shabalee Orootob arrabni waa takka namaan godhu namni arrabsanii hin qajeelu mee akka Oromootitti gorsa isinilleen. Ima gorsa mee gorsa wallahi lazim ima gorsa huma arraballee in arrabsina gorsa isiniin jedhe kana Mahammad yoo habibii kiyya dhaabbattee nurraa hin dhaabbadha keetu taate nurraa dhaabbadhu ijoolleen tun akkas wal goote namni akka nuun hin jedhe kalee waliin nu himanii arrammoo hamtuu nurraa hin himin akka hiriyyaatitti si gorsa sodaa keetiif miti baabaa kiyya itti dhaabbadhee ilaalee wali nuufi Mahammad jidduu deemaa jiru kun waan sirrii miti. Yoo inni dongorellee lakkii baabaa kiyyannee gorsina yoo ragaa haqaa qabaate moo gabbahee nutti haa himu waan jedhuuf si gorsuuf dhufeen jecha hordoftoota kennaa laaleen of jibbe hordoftoonni keenya lakkii waliin fixinaa dhaabbadhaan hojii dhaabbachuu qaba ani hordoftoonni kiyya maatii kiyya dogongora kiyya waranaa argu isaan tun hordofaa yoo isaan Saayid ati badii qabdaa sirrii miti naan jedhan sirrii san sirreessuu qaba kanaafin karaa kanaan sitti dhufe baabaa kiyya of sirreessi. Isaan Saayidii fi Abubakar warra maallaqa dubartootaa nyaachuu baree jetta. Yaa obboleessa kiyya wallaahi dabqateen na nyaanne malee guyyaa takka dhalaa takkarra maallaqa tokko nyaannee hin beeynu. Hattaa tama jaartiin ta'e na dalaydee fidde yoo dantaa ofiitiif nutti galite malee meeqan dalayda meeqa fidde jennee gaafannee hin beeynu babaaki. Maa maqaan taane nurratti haasa'u si jaalachiise. Taappeellaa jira nurra maxxansuu maaf si jaalachiise baaba. Ati akkas haasa'u itti nuti akkas hin taanu. Mahammad walaa kabanyuu kabanye. Hanga qaba utubaan hanga dhiisan qaba hanga dhiiban qaba itti baaba ani kanaan booda si obsuu hin dandeenye wallahi dhugaan si hima kanaan booda si obsuu hin danda'u ani waan ati narra dalayde dhuftee mana kiyyatti foolii sanatti fiddee sa'aadaa wajjin ilmaan kiyyaan addaan na baaftee odoo dhukkuba biraatirrallee bo'e dhukkuba biraarra na baaftee isa sanuu obsee rabbiif jecha bira taree kaleessa wajjin jirraa hiriyyaadha waan jedhuufi irra sii taree si gorsuuf dhufe baaba dogongo hiriyyaa jechuun hiriyyaa dogongora irra walii tartee karaa qajeelatti wal waamte. Ani har'allee wanni ayyaamicha sii godhaa jiru rabbii jedhiiti sirriin jirtu dhaabbadhu siin jechaa jira. Nuti dheengaddas kasitti dhufnee sii loluu miti bakka dalagaa kiyyaatti natti dhufanii roorrisanii akkas na godhanii odoo namni jiraachuu baate Saayid takkaahuu shuguxiin na dha'e maali? Garuu immoo afaan kee kun akka inni baalagee ta'e hin beeka. Akka ati yoo san nageennaaf nuti sitti dhufne san nagaa irraa gara lolaa jijjiirtu waan beekuufi si dhufe. Yoo ati adaba kadiddu taate mataa keessi facaasuuf qophiidhaan aadidhaan ilmaan tiyya ilmaan Oromoo qabdi. Oromoo qabdi ilmaan tiyya ni guddattii jechuudha. Ati waan hin taa'e narratti ofurra yoo nuti dubartoota irraa maallaqa dubartootaa kanyaa nu taate
mee ni jiranii magaalaa tana keessa namni martuu ni arganii Saidii namni hin beekne hin jiru gabbaanii anarraa yoo nyaatte dubartii wayii yoo naan jette wallaahi wabillaahi ani dhugamatti gaafa sana nabbadii qabaati nama haqaati Muhammad waan hin taane nurratti naaseen isin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota keenya isinillee mee ima gorsatu barbaachisaadha isinin jechuu barbaada inshallah rabbi khayrii haa godhuuti hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaa keessa naa turaa isinin jedha